jal'abdii gidduu kana gaa akka isinirratti duulamee jiru qubuma qabnaa waraanni biltsiginnaa isinirratti bobba'ee akka jiru waraana bilisummaa Oromoo irratti bobba'ee akka jiru Oromoo irri guddaan quba qabaa addunyaa kanarrattis waraanni keessumaa waraanni Eertiraa waraanni naannolee biroo waraanni federaalaas Oromiyaa keessaa akka isaan bahan gaafachuu irratti uummanni Oromoo yaalii gochaa jirra. Maaltu jira gara ji'aatti deemeera wanni kun erga jalqabeetii milkaa'aa jiru jarri kun maaltu jira? Nama keenyaan immoo gaafa silaa waan midhagaa argaa jirtan kana waraanni bilisummaa Oromoo akkuma gaarii irraallee hiikkatee dachaatii jira. Diina isaatis akkuma gaarii addabaatti jira. Haalli jiru haala bareedduutti jirra. Rakkoon tokko gama waraana bilisummaa Oromootiin jiru jajjabinaa fi injifannootu jira. Hayyee. Amma giddugaleessa Oromiyaa keessa kan isin bobbaatanii jirtanii giddugaleessa Oromiyaa keessatti maaltu deemaa jira? Haala maaliitu jira? Milkiin argame maalii kara sanaan bobbaa isin irratti deemsifamaa jiru kanaani maaltu isaan mudatee maaltu jira gidduu kanaa? Giddugaleessa kanaatitti sochii waraanaa godhamaatti ture sochii waraanaa kana waraanni bilisummaa Oromoo ofirraa qochaa ture akkuma gaarii diinota ilmaan Oromoo adabaatti ture adabaatti jira ammallee ittuma jira bishaanii garaagaraallee irraa hiikkachaa jirra qondaalota isaanii sadarkaa jalqabaa jiru irraa fixaatti jirra. Egaa gama waraana bilisummaa Oromootiin injifannoo gurguddaatu jira haa ta'u malee immoo warri eebbamaa kanatti waraana isaanii loltummaa waraanummaa warra isaanillee injinni warra humna addaa jedhan tokko uummata fixuutti jiranii isaan duraaniyyuu uummata ajjeesuudhaaf qophaa'inatti fakkaatatti waraana loluu miti. Egaa wanti guddaan ta'aa jiru hawaasa irratti malee sama waraana bilisummaa Oromoo fi wanni ta'aa jiru hin jiru waraanni bilisummaa Oromooti hangeessutti dhukaasni ta'ee bulanii hatanii uummata fayyadayyii manaatti fixuu maatii guutuu ajjeessuun obbolaa ajjeessuunii fi qabeenyota barbadeessuu fi qabeenyota saamuun bita shawaattis gaaba shawaattis waan babal'atee gurguraa haalli jiru ammaa irratti gama waraanatti bobba'uu osoo hin ta'in jara uummataatti bobba'anii jiranii magaalaa baadiyyaatti haalota hedduu keessatti namoota ajjeesanii keessattuu immoo baay'ee ulfaataa gara sanyii Oromoo ta'uu isaanii jalaa uummata Oromoo mana ofii irratti tarkaanfii adeemsaa fudhatanii jiru. Egaa akkasumas immoo karaa kaabatiin bona guyyuu keessatti waan akkasitti raawwatee jira. Namoota jiranii karaa bunaa jiraniin waan ture uummata qabdanii sadarkaa xiyyaaratiin uummata jaarolii qabsiisaa jiranii. Egaa walumaa galatti giddugaleessa kanaa haala Finfinnee ta'utti bakkoota sa'aatiin namaa ta'e dubbachaa jira malee haalota kaan keessatti nama fayyaalessii ajjeesne hin jiru. Kan jalnaadhaaf ajjeesaa jiranii osoo waan tokko dubbatee Oromoo ta'uu callaadhaan maatii jiran jechuudha. Waraanni isaanii uummata Oromoo ajjeesaa dhibba bobbaasanii qajeelfama akkasii fudhatanii bobbaafatanii waan kanatu deemaa jira. Qabeenya immoo akka uummanni Oromoo duraanii jiru keessa dhimma akka ijaarsa fudhatanii akkasuma taa'aa baafatanii akka isaan akkatti qubanii uummata iyyoo bira godhanii fakkaata. Qabeenya ni barbadeessu horiin kaluu
waanuma kana deemaa jira walitti ammaa kanas akka silaa kun duwwatti hin beektu yoomiyyuu ni jabeessa malee akka dhiiraa dhalaadhaan uummanni Oromoo hidhatee ofirraa lolu waan saniin jajjabeessaa jira malee waan duwwatti deebisuuf illee eegamu. Hayyee jaalladhi hedduu galatoomii ibsaa nu laattee fi akkuma ati kaaste Abunaa Gindabarat keessatti namoota 50 ol gara 56 kan yeroo darbe isaan ajjeesanii kaleessas immoo irratti dhukaasaa turuu isaanii jaalbaroodaa irraallee odeeffadheen ture. Akkasumas immoo Kuyyuu keessatti Kaarrayyuu keessatti illee ajjeesaa jiraachuu isaaniiti kan dhageenye. Har'ammoo wanti nuti argine Bishooftuutti namoota nagaa namoota meeshaa maleeyyii 16 bakka garaagaraa irraa qabanii erga Bishooftuutti geessaniin booddee ajjeesanii reeffa isaanii bakkeetti qullaa gatan kan jedhuti suurri argame kan mul'isu. Kana argine kana dhageenya jechuudha waan baay'ee nama gaddisiisudha. Wanti aangoorra jiru amma bineensa waraabessa fakkaata malee dhala namaa hin fakkaatu. Yeroo itti sirna dhablummaan baay'ate dhala namaa abiddaan gubanii yagguu bira dhaabbatanii suur sagalee kaasantu argamaa jira. Wanni kun bakka tokko duwwaatti miti kan inni ta'e yeroo tokko duwwaa miti kan inni ta'e. Wanna kana deemaa jira abbootii gadaa Kaarrayyuu ajjeesanii wanni kun hin dhaabbanne ittuma fufee jira. Jaalabdii akkuma ati jette waraana Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kan isaan gaadaa jiran irratti waan milkii jaraa hin argine hagammaa garuu uummata nagaa akkuma ati ibsite uummata nagaa fixaatti jiru. Isa kanaaf argitee addunyaan waan nama dhiistu miti waan yakka isaan amma hojjechaa jiran kun bor Abiy Ahmed dabalatee Shimallis Abdiisaa fa'aa dabalatee warra aangoorra jiru mara itti gaafachiisuun isaa hin oolu. Hundumti isaanii warri poolis komishinii keessa jiran warri Biraanuu Julaan fa'aan Fiqaaduu Tasammaan fa'aa kun warri kun marti itti gaafatamuun isaanii hin oolu jechuudha. Amma dhala namaa akkasittiin ajjeesanii bakkeetti gataa jiran kuni bor seeratti dhiyaachuun isaanii hin oolu. Mootummaan barabaraan dhaabbatee hafu hin jiru. Mootummaan hunuma jijjiramaa gaaf sanatti gaafatamuun isaanii hin oolu. Wanna kana argaa jirra jechuudha. Waan amma dhuguma gaafa argitu miti waan gaafa dhageessu illee nama sururudha wanni sun. Karaa waraanaatiin injifannoon maaltu jira? Waraanni bilisummaa Oromoo dirree garaagaraa keessatti socho'aa jiru. Giddugaleessa Oromiyaa, Lixa Oromiyaa, Kaaba Oromiyaa, Kibba Oromiyaa, Gujii, Boorana, Harargee, Baalee Arsii, Tuulama, Wallagga keessa kan jiru, Jimmaa, Lubbaaboor kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo sochiin isaa hagam deemaa jira. Maaltu jira yeroo ammaa kanatti? Yeroo ammaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo gurmuusaa jabeeffachaati hidhannoo isaa diina isaa irraa hiikee hidhachaa jira. Waanuma sooshaal miidiyaa kanarraa argaa hoosanii waan qabatamaadha. Egaa haalli jirtuufu akka waraana bilisummaa Oromootti waan nama abdachiisuu fi waan nama jajjabeessu gurmuusaa sissibee yeroo yeroodhaaf godinota garaagaraa irraa hiiksee baasee nasittee baasan immoo warraa irraa hiikee hidhachiifatii jira jechuudha. Kanaaf imalli isaatiilleen immoo bakkoota hin geenye qabaatee jira. Gabaabumatti bakka irraa waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru akka magaalaa Finfinnee keessatti isaan waraanaa kamuu fayyadamu malee fayyadamee diina isaa adabaatti jira. Kanaaf haalli waraanni bilisummaa ammaan kan jiru akka durii sana osoo hin taane kaatonni irra baay'ee bifa fooyya'aa ta'ee fi tooftaa jabaa fi bilchinaan irratti hojjetamee hojjechaa jira. Tarkaanfiiwwan isaaniifatti magaalaa keessaa baasee rukkutee irraa magaalota tokko tokko dhuunfatee agarsiisaa jira. Kanaaf akki waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru injifannoo namaa hawwaasuu fi waan adii namatti tole
bilisummaa uummata Oromoo yoo akka jaalan hawaasni ta'ee dhaabbatee keessa biqiltee waliin gahee dhaabbatee jennaan baay'ee gabaabdutti gochaa fi isa sanyii uummata Oromoo kanaa dhaabbatu seetanan akkatti buufata. Gabaabumatti waraanni bilisummaa Oromoo akka uummanni isaa hidhatu barsiisee iddoo bakkeessa uummata isaatti furmaanni qawwee ta'uu isaa fixee gochaa mootummaa kanarra dhaabbatee isatti jira uummanni illee itti malee hidhatee lolachaatii jira. Gabaabumatti haala bareedduu fi haala gaariitu jira jedhee nama naan. Hedduu galatoomi jaalladhi. Egaan yeroo darbee joota muraasa fuuldura waraanni bilisummaa Oromoo giddugaleessa keessa socho'u waraanni jaalsanyii fa'ee fi isiniin hoogganamu waraana konkolaataa hedduu barbadeessuusaa tokko arginee turre. Ergasii amma sochii duula kanaa jiru irratti qabatee waan jiru keessatti waan akkasii injifannoo waan argattan ni jira. Injifannoo argachuun keenya geejjibaan haala loloota darban kana keessatti mootummaan kun humna lafooti waraana kan dadhabuu san humna qilleensarraa kaasuun isaatiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo jabaachuu isaa namatti agarsiisa. Silaa mootummaan hawaasa biratti xiyyaaran taatu guyyaatti kutannaa isa dhumaa sacha isaata agarsiisa jechuudha. Kanaafiti adda naannoo magaalaa Mogootti guyyaa deeggarsaa waraana isaa turuudhaan guddisan kana waliin gaaritti waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo guutuu irraa dhiisate kana taasisee egaa walumaan galatti karaa kaaba shootariinis yoo fudhattee guyyuma dhiyeenya kanaa horii uummataa ishii guutuu dhukaasatti banee gargar ishii bultee baqattee uummata Oromoo jaaroliitti deebitee bariisisaa jaarolii dhiigaatti baachuu jechuudha. Kana jechuun mootummaa kanarratti injifannoo karaa dhibbaan dhibbatti waraanni bilisummaa Oromoo argatee injifachaa jiraachuusaan namatti mul'isa. Har'a yeroo ammaa kana keessatti naannoo Oromiyaa bakkoota hundatti lixa kibba giddugaleessa qabxoota ta'in sochiin gaggeessummaa hawaasa gaggeessan tokko illee hin jiru. Afaan qawweetiin yoo ta'e qawweedhaan yoo fa'aa maatamaaf kibbaa wal duuba hiriiranii saniiniyyuu waamee bakaatti deemammaatti sochii godhanii gaggeessummaa yookaan immoo hojii raawwachuudhaaf hiriiroo seenanii baagiggeessuuf barsiisuudhaa fi waan akka shorta jaatti mootummaatu waan deggaatiin jiran uummanni kun akkasumatti dhabbii jiraachuu kaataa uummanni ofaa wal gaggeessaa taasisan Oromoo fi jaarsan jaarsi yeroo qopheeffatee ofii of gaggeessaa jira malee mootummaa hin jiru kun immoo injifannoo waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo irratti banateetti dhaabi mootummaan jira hin jedhu kan jedhu akkuma bishee taatu jira roga xiqqee kan hojii uummataa qalatu deebi'ee abbaa qabeenyaa dhaamu kan lafa ijaa kan kanaa deemu kana dhiyeessu kan sodaachisa mootummaa hin jiru hawwaasi mootummaan kilo itu sangke solo jiraate kalatti kan biraan jiru kilo bitu kilo jiraate kalatti. Hayyee hedduu galatoomii jaalle abdii. Egaan dhumarratti hawaasa si dhaggeeffatuu fi hawaasa Oromoo biyya alaaf biyya keessaa keessa jiruun maal jettaa erga maalii qabdaa fi Oromoon amma wanni kun dhuguma hammaateera waan garaa nama moogeessuudha. Oromoon amma lubbuun isaa gatii lubbuu bineensaallee ga'uu dideera guyya guyyaadhaan akka baalaa harca'aa jira Oromooni. Oromoodhaa fi ergaa maal qabdu maal qabda jaal abdii uummata Oromoo biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiruun maal jettaa garlachuun iyyuu uummata Oromoo bal'aadhaaf maal jettamee kana yaada nu laadhu. Tole ayyeeka hawaasni Oromoo bakka kaffiru keessa talalta jiru yeroo ammaa duulli wayitii ammaa kana nutti tuulamaatti jiru wayitiin kun wayitii uummata Oromoo qabsaadha moo qabsaani otoo hin fedhiin jaarsa jaartiin otoo hin fedhiin sanyii duubnista callaadha Oromoo ta'uu kee callaadha tuulamaa jiru waan ta'eef isaa kana ammoo keessa kana kan ofirraa furannu tokkoon tokko manatti duubi tokkoon tokko manatti
dinagdee tanis waan garagaraatti yoomuu miti. Amma wanni nurraa eegamtu Oromoon hojii isaa hojii manaa guddaan isaa dhimma jiraachuu fi dhabamuu gidduu jirra waan ta'eef uummanni Oromoo tokko ta'ee kaabaa kibba baadiyyaa osoo hin jedhiin tokko tokko laaluu afaan dubbachuu jalaa osoo hin ta'in yeroo gara hojiitti kallattii dandeenyu waraana kanaa akka waraanatitti barsiisaa kanaa akka barsiisatitti daldalaa kana akka daldalaatti waan uummata Oromooti ta'u irratti hojjechee mootummaa miti shiinsaa gajjalaa kana ilma Oromoo qabeenya kaayinaa manjaa irratti duuluun tokko ani harka wal qabannee yeroon kaasee jiraachuuf itti keessaa baanu amma kanaaf Oromoo qarree illaa fatiha illaa fannu yeroo mootummaa humna qabuyyuu Asuma callaadhaan mootummaa ofirraa fulle mootummaa nama nyaataa birraa fulle har'a mootummaan isa dadhabee waan ta'u dhabee gamaa gamanatti kallattii argate hawaasa naannootti walitti qoodu kan ammoo dambii keessatti boosoo dandeenya tokkummaa keenya wiidichaa tokkummaa keenya ittiin gaarreessu hojjedhaa fi waan dandeenyu fakkaata dandeenyu beekumsaa ta'e diinagdeedhaan ta'e qaama dadhabbii waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabannee diina kana ofirraa yaa'u diina kana hundeessa yaa'u kennuu jedha. Kanaaf birmadaa'eedhaan. Hedduu galatoomii egaan hordoftoota keenyaa kun Jaalle Abdii Turee hooggansa waraana bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar ture jechuudha. Jaalle Abdiidhaan hedduu galatoomsiin jenna milkaa rabbi isin ijjinaa ta'u mirgaan galaa isin jenna jabaadhaa isin waliin jirra hedduu galatooma. Hayyee gaan itti fufnaa hedduu galatooma yaada uummataa nuu qooduudhaa fi waan eeyyamtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Egaan hordoftoota keenyaa yeroo ammaa kanatti yaada uummata Oromoo keessaa nagaa isaaniif jecha maqaa isaaniif bakka isaan jiraatan ibsuun kan hin feene. Lammii Oromoo tokko haasofsiisna haala ammaa deemaa jirutti keessumaa biyyattii keessatti deemaa jiru ilaalchisee jechuudha. Akkam jirta jaala kiyya egaan gidduu kana wanti nuti dhaga'aa jirru baay'ee haamlee kan nama tuqu lammiileen Oromoo bakka garagaraatti ajjeefamuu dhaga'aa jirra. Maaltu deemaa jira waan dhageessan qabdu uummanni maal dhaga'e? Fakkeenyaaf kanneen Oromiyaa zoonota garaagaraa keessatti yeroo ammaa kana keessatti dirooniidhaan dhumaa jiran fakkeenyaaf yoo fudhanne godina Shawaa Bahaa Adaa Bargaa keessatti yoo xiqqaate lammiileen ilmaan Oromoo manni nagaa kan homaa tokko waraana loluu hin qabne yoo xiqqaate nama 55 reeffi isaa bakka tokkotti awwaalamuun isaa yeroo darbe sooshaal miidiyaas ta'e akkasumas uummanni Oromoo bakka jiru guyyaadhaan gaddasaa ibsachaa oolaa jira. Kanatti aansuudhaan immoo yeroo ammaa kana keessatti qaamni hidhatee bosona keessa socho'uun balleessedee uummata Oromoo lubbuu nama qaalii haganatti kan hin tilmaamamne balleessaa akka jiru mootummaan BB kun uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti sadarkaa dhumaatii Oromummaa isaa wareegama hagana hin jedhamne kaffalaa jira. Kanatti aansuudhaan immoo ilmaan Oromoo kana duukaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo humna isaatiin osoo hin taane uummata isaatirratti bakka jiru hundatti wareegama kaffalee diina wareegama kaffalchiisaa jira bakka uummata Oromoo. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru yeroo ammaa kana keessa kallattii hundaan uummanni Oromoo dhumaa jira. Uummanni Oromoo u'uudhee ka'ee falmii isaa isa jaarraa dheengadda darbe sanitti deebi'uu qaba jechuun barbaadaa jechuudha. Galatoomii. Egaan akkuma jette Adaa Bargaa keessatti nama 55 ol humnoonni mootummaa aangoorra jiru. Humnoonni bilxiginnaa ajjeesuu isaaniiti Finfinneenis neetwoorkiinis kan odeeffate. Akkasumas immoo Abunaa Gindabarat keessatti gara nama 20 olii ajjeesuu isaaniiti kan dhageenye. Kuyyuu keessatti Karrayyuu keessatti illee namoota ajjeesuu isaaniiti kan dhageenye. Harruma immoo Bishooftu keessatti nama 16 ajjeesanii
guutuu Oromiyaa irratti godinaalee Oromiyaa hunda irratti kana jennee maqaa dha'uu hin dandeenyu. Sababni isaa ilmi Oromoo reeffa argita malee du'aasaa argita malee eechatti akka inni du'e eenyu akka ajjeese mana hidhaatee baasanii ajjeesan qaamni hidhatee faannoo jedhamu ajjeesee gata qaamni mootummaa ajjeesee gata Oromoon haga ammaatitti kumaataman kan lakkaa'amu malee miliyoonaan kan lakkaa'amu wareegama kaffalaa jira. Kun mana natti dararama, kun mana kiraayii keessatti dararama, mana kiraayii keessatti yoo fudhanne magaalaa Finfinnee keessatti mana kiraayii isin Oromoodhaa Oromoon magaalaa kana keessa jiraachuun qabuun warra Itoophiyaa jedhanii maqaa balleessii fi akkasumas immoo qaama itti gaafatamummaan isaa hin beekamneen wantichi kun yookiin sabichi kun miidhamaa jira. Kanaafuu isa kanarratti ilmaan Oromoo bakka jiran sossa'anii mirga ofiitii fi walaba mirga ofii kabachiisu qaban kan jedhu dhaamsa Oromummaa fi ejjennoo Oromummaa qabu dhaamasi. Isin qofaaf osoo hin taane ilmaan Oromoo guutuu Oromiyaatti irra jiran kan dhaamsa kennu. Kanaafuu kun yoo hin taane ta'e Oromummaa ka jedhamtuu fi afaan Oromoo ka jedhamu hin jiru ni maqa. Kompiliitii biyya kanarraa Oromoo ka jedhamu hin haqamu. Kanaafuu falmii waraanni bilisummaa Oromoo duuba dhaabbatanii falmuun dirqama sa'aatiin isaa amma kutannu kan falmu. Kanaaf faannoo qaamni leenjisu mootummaadha. Kan baajata guuru Oromiyaa irraa kan leenjifamu Amaara irratti leenjifamee Oromiyaa irratti bobbaafamu. Fakkeenyaaf Karrayyuu fudhatte Karrayyuun kan lafa Oromiyaati kan isaan irratti haranii dhufanii nu fidan. Akkasumas Salaalee kan dhufan Wallagga Bahaa Wallagga Qeellam Wallaggaa kanarratti gurmaanii kan hojjetan qaama mootummaan kanneen balleessanii hundeessatu har'a uummata keenya dararaa jira. Waan akka fakkeenyatti yoo fudhachuudhaaf yaallee mucaa umurii waggaa 12 kan yaada tokko homaayyuu hin qabne yookiin immoo waa tokko keessa homaayyuu hin beekne sirba afaan Oromoo sirbisiisuudhaaf ati shanee qaama shanee jedhanii mucaa umurii waggaa 12 ajjeesanii gatan. Kuni qaamni dhimmi ilaallatu yoo atattamaan deebitti kennuu baannaan garuu qaamni socho'ee dhimma kana fuuree yookiin immoo yaada jiru kana baasuun dirqama ta'a. Wareegama hagana hin jedhamne kaffalamee mirga ofii kabachiisuun abbaan biyyummaa isaa mirkaneeffachuun yeroon isaa ammaa jechuu barbaada. Hedduu galatoomii egaan hordoftoota keenyaa kun yaada lammiilee Oromoo keessaa kan nama tokko ture. Egaan yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessatti ajjeechaan haalaan hammaatee deemaa jira. Mootummaa jechuun hin danda'amu kan aangoorra jiru yeroo ammaa kanatti bineensa jechuun ni danda'ama. Guyyaa guyyaadhaan lammiilee Oromoo yakka tokko malee harcaasaa jira. Manadhaa keessaa baasee ajjeesee gataatti jira. Itti gaafatamummaan tokko hin jiru kan abbootii gadaa Karrayyuu kan ajjeesan hagamaatti kan itti gaafataman jiru lammiilee amma ajjeesaa harcaasaa jiran kanatti illee itti gaafatama tokko namni itti gaafatamu tokko illee hin jiru. Ilmaan namaa abiddaan waadanii bira dhaabbatanii suuraaf sagalee kaasaa jiru argameera. Wanni kun egaan uummanni Oromoo hamma isinirra ga'utti eeguun isinirra hin jiru. Hamma dhufee mana keessan seenutti eeguun irra hin jiru. Baatanii falmitanii obboleessi keessan tokko bakka biraatti gaafa ajjeefamee jedhu dhiigni keessan tokko lammiin keessan tokko bakka biraatti gaafa ajjeefamee jedhu isin kaatanii waliif falmuu danda'uun isinirra jira jenna. Horiin isa fakkaatu tokko gaafa ajjeefamee yookaan gorraamee qalamee argee yoo jedhu bakka sanatti dhaabatee gadoodha. Bakka sanatti dhaabbatee diina yookaan qaama wanna sana dalage achirraa ari'uudhaaf yaalii godha jechuudha. Oromoon amma horii ga'uu dadhabaa jirra. Gati ta'eef kaatanii dhaabbattanii lammiilee keessan mootummaa abbaa irree kanaan mootummaa nama nyaataa kanaan ajjeefamaa jiruuf hin ga'ee dhaabbadhu waangoo lakkisii bu'ii gadi jechuu danda'utu sunirra jira. Caasa mataa keessanii ijaarrachuu danda'utu sunirra jira. Ilmaan Oromoo ustanii taa'aa jirtan kun hirriba keessa jirtan hirriba keessaa ka'aa. Hirriba kan beekaa rafee raasanii hunda maqsan kan jedhan akka hin taane yaa Oromoo har'a miidiyaan Oromoo isinitti himaa jira. Jala buunee hordofaa jira, dhabaa jira, baay'ee garaa keenya cabsaa jira. Wanni nu ga'u kun guyyaa guyyaadhaan wanni nu ga'u kun haamlee waan nama cabsuuf
waan garmalee namatti dhaga'amudha xiinsammuu namaa wanta tuqudha waan argaa jirru Oromoon wanna kana callisanii teessanii waan gaarii akka mootummaan kun dalagaa jirutti callisanii taa'uun kun badiinsa atti nu geessa akkuma jalla abdiin amma dubbate akkasumas immoo jiraataan Oromiyaa tokko akkuma amma jedhetti wanni kun gara badiitti nu geessaa jira Oromoon callisanii taa'uun kun nun baasu nu balleessuuf jira wanni kun tokko tokkoon qe'ee keessan seenuuf jira Oromoo ka'a dammaqaa wanna kana warratti lolaa walirratti falmaa jennaani qeerroof qarreen kaleessa agaazii miti magaazii nun danda'u jettan har'a maaltu gunnaan callisee afaan qabatee hundumtuu rafuutti jira wanna kana irratti kaa dammaqaa irratti hojjendaa jennaani egaan lammii Oromoo yaada nu laatteef hedduu galatoomi isin jenna yeroo keessan hin furannu hedduu galatooma. Fayyaata horaa bulaadhaan jabeessa kutannoo fi akkasumas murannoon ilmaan Oromoo irraa eegamu hundi isaayyuu itti fufuu qaba keessumattuu ilmaan Oromoo amma gara leenjii mana taa'ee dhumuurraa gara leenjii waraanaatti akka makamu gamanummaan ibsaa kennaa fi isaarra darbee ilmaan Oromoo lakkoofsa haganan jedhamee wareegama kaffaluu du'ee falmatee wareegama kaffaluutti isaa malan jedhaa akka kootti akkasumas immoo ilmaan Oromoo qaama basaasaa Somaaliyaatti leenjisee biyya keessa seensise kanaan dararamaa akka jiru uummanni Oromootis ni beeka akkasumas immoo basaastonni walumaa galatti kan maallaqni kaffalanii fi uummata keenya akeeksisaa gara biyyaatti akeeksisaa oolan baay'eetu jiru isaan kanaanis gamanuma akeekkachiisa isa dhumaa akka Oromoon godhuuf gamanuma dheeraa isaarra darbee qaamni faannoo jedhamu kun yoo xiqqaate kumaatamaa ta'ee Oromiyaa keessatti bifa garaagaraatiin jijjiirratee bifa daldalaa fakkaatee bifa ambiraa fakkaatee dhufee Oromiyaa keessatti jeequmsa kaasuu barbaada isa kanas akeekkachiisa kennamu gamanuma ibsatee uummata Oromootii qaama birootiinis fakkaatee amantaadhaanis fakkaatee amantaa qaama musliimaa kiristaana kaana waaqeffataa fakkaatee waqabaa yookiin immoo qaama keenya irratti hojiiwwan baay'ee hojjechuudhaaf deemaa jiru isa kana irratti illee Oromoon akka qopheessu jedha dhaamsi karaa biraa immoo Oromoon danda'e hidhannoo isa barbaachisaa hidhadhu jedhanii gamanumaan yaadni koo kana gabaasa guutuu kanumaan isinii kenna gabaasa ta'aniif ammoo arginutti horaa bulaanii injifannoon kan ilmaan Oromoo yaa ta'u jecha nagaatti. Nagaatti gaan lammii Oromoo yeroo keerraa nuuf qoddee yaada nu laattee hedduu galatoomi siin jenna. Oromoon walitti haasaa walitti himaa ergaa waliif dabarsaa dhaamsa waliif dabarsaa ijaaramaa caasaa tolfadhaa wanna kana wal dammaqsaa ka'aatii mirga waloo mirga dhabaa jirru kana mirga jiraachuu dhabaa jira uummanni keenya kana falmadhaa isiniin jenna waan waliin turtaniif galatooma. Gara fuulduraattis yaada keessan akkasuma akka nuuf ibsan abdii qabna hedduu galatooma. Ulfaataa horaa bula. Egaan hordoftoota keenya kan haga ammaa ture waraana bilisummaa Oromoo irraa Jaal Abdii hooggansa waraana bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan giddugaleessa kaaba lixa Shaggar kan ta'e hooggansa waraana bilisummaa Oromoo irraa fi akkasumas immoo jiraataa Oromiyaa irraati yaada haala biyyattii keessatti deemaa jiru laalchisee yaada kan nuuf kennan ture waan waliin turtaniif hedduu galatooma nagaan.